Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana fannoo fi du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin geessan jechuun ayyaanni kan nagaa, gammachuu fi tokkummaa keenya cimsu akka ta'us hawwaniiru. Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf baga ayyaana Soomayikaa bara 2016 nagaan geessan isiniin jecha ayyaanni bara kanaa kan nagaa, kan jaalalaa, kan gammachuu akka fayyaa akka isiniif ta'u hawwii koo ibsaa. Hordoftoota amantichaa biratti du'aa ka'uun Gooftaa Yesuus Kiristoos mallattoo jaalalaa fi tokkummaaf wareegamuu akka ta'e ibsuun uummanni biyya keenyaa fakkeenyummaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jijjiiramaa fi himala badhaadhinaa biyyi keenya jalqabdeef of kennuun dhaloota dhufu biyya tokkummaa, obbolummaa, jaalalaa fi qabeenyaan badhaate dhaalchisuu qabnaa jedhaniiru. Ayyaana kana wayita kabajnu miira wal gargaaruu, walii yaaduu, warra waan nyaatan hin qabneef warra daaran yaadachuun isiniif jirra jechaa gocha gaarummaa barsiisaan amantichaa nu barsiise raawwachuun akka dabarsinuuf waamicha koon dhiyeessaa jedhaniiru. Ayyaanichi kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa fi kan tokkummaa akka isiniif ta'us hawwii koon ibsaa jedhan. Akka magaalaa Adaamaatti yaadama ismaartii Adaamaa bocuun hojii eegalameen ammayyummaan kenna tajaajilaa bulchiinsaaf itti fayyadama qabeenyaa guddisuun tajaajila mootummaan kennu dijitaalessuun danda'ameera. Inisheetiivoota imala badhaadhinaa dhugoomsuuf jalqabaman sadarkaa barbaadamurra ga'uuf qooda fudhattootaa fi hawaasni magaalichaa ga'ee olaanaa ba'achaa turan cimsanii itti fufuu akka qabanis gaafataniiru. Magaalli keenya magaala guddaa jiraattonni sadarkaa garagaraa irra jiraatan keessa jiraatanidha. Warri qabeenya qaban akkuma jiran warri harka qalleeyyiin magaala keenya keessa ni jiraatu. Kanaaf yeroo ayyaanaa namni hundinuu sadarkaa isaatiin gammadee akka jiraatu, hiyyeessis dureessis hundinuu sadarkaa isaatiin akka jiraachuu danda'u warra qabanirraa walitti qabuudhaan abbootii qabeenyarraa uummata keenyarraa walitti qabuudhaan warra immoo harka qalleeyya ta'an bira dhaabbachuun aadaa baramaa dhufeedha. Uummanni aadaa wal gargaarsaa cimaa akka dhufu, aadaan gammachuu waliin qooddachuu cimaa akka dhufu yeroo gaddaas akkuma kana waliin dhaabbachaa ture jira. Amma immoo ayyaana gammachuu kana hundi akka gammaduu fi waliin jireenya uummataa cimsuuf, aadaa obbolummaa uummataa cimsuuf irratti kan kaayeffateedha. Xumura irrattis ayyaanni kan milkii, kan jaalalaa, kan tokkummaa fi kan badhaadhinaa nuuf haa ta'uu jedhaniiru. Ayyaanni bara kanaa kan nagaa, kan jaalalaa, kan gammachuu akka fayyaa akka isiniif ta'u hawwii koo ibsaa. Ayyaana kana yommuu kabajnu warra hin qabne gargaaraa, maaddii qooddachaa akka waliin kabajnu dhaamsa koo dabarsaa. Ayyaana kana kabajuu keessatti of eeggannoo barbaachisu gochuudhaan uummanni ayyaana isaa akka kabaju carraa kanaa waamicha dabarsuun barbaada. Galatooma.